tattaafachuu wayyaan taloo kunkummee yoonaka dammii kodaa bitoora dammii kodaa bitoora kunkummee yoona yoona kunkummee yoona yoona kunkummee yoona yoona kunkummee yoona yoona horii dallattoomne dammii yemmuu sirbaa dhufnu akka aadaa biyyaa dammii yemmuu wal facciifnu gamana gamaasii dammii yemmuu tu weeddifnu baay'iseen gammadaan taloo yemmuu wal argaannu. Mana keessan booroo iddoo komisaanaa lama taane teenye muka guddaa jaalaa yoo guddisuuf taa'e aadaa abbootii keenya sirba keenya finnee maakii dhannee qabdoo teenya sirba keenya finnee intaloo dhannee qabdoo teenya dammii kodaa bitoora dammii kodaa bitoora kunkummee yoona yoona kunkummee yoona yoona kunkummee yoona yoona kunkummee yoona yoona yaa garbuu salaalee dammee yaasa bishaan gubbaa yaa mucaa magaalee dammee yaashee gimbii goobaa mataa kee gaffiilee dammee galeen faaqee toshaa maqaa keenatti mimaakii galee waamee tobsaa yemmuu ati sirbiitoo daabee kee facaaftee hidhii lamaan gidduu kolfa basa goote kunkummee sirbiite dibbee ishee rukute otoo ani yaadatin taloo laphee koona fuute otoo ani yaadatin maakii laphee koona fuute ohoho la 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 ahaha la 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 ummata qaqqaalii thank you sinin jedhama. Dhugaa ati aartiin si'aama osoo hin ta'in aartistii taatee jirta. Sagalee keenki sagalee ajaa'ibaati. Akka dhaggeeffattoota tokkotti nuti waa'ee aartii beekuu baanullee namni waa dhaggeeffatu ni hubata sigalee namni yoo wallisuus namni yoo dhiichisuus jechuudha. Akka dhaggeeffattootatti sagalee bareeda qabda. Sagalee kana irratti hojjetaa jirtaa? Amma immoo shaakalu jira. Haguma laayivii nama hojii bahuu jalqabe baqa. Seenaan beektaare seenaan maakii bira dhaqinaan jedhaa turteeyyuu san booda immoo as dhufe. Ijoolleen aartii ijoolleen hedduun ni dhufan as mana kana fooloo siif deebisa because sagantaan xiqqishoo amma osoo hin ta'in xiqqishoo booda sagantaa hin qopheessina sagantaa awwaardiidhaa jechuudha. Achirratti akka dhiyaattu si godha. Amma fooloo si deebiseetiin jira. Itti aansuudhaan immoo tiktook keetirratti poosti ni goota? Poosti godheen beeku. Okay, maal akka gootu hin beektaa? Viidiyoo gaggabaabaa sagalee keetiin hojjedhuuti poost godhe. Okay? Dandeettii waan qabduuf dandeettii keetiin vaayiraaliin siif baha. Anillee duwit siif godhe jechuudha waan fooloo siif godheef wallisii ittiin hojjedhu gaafa tokko namni tokko ispoonsara siif godhe wallee baasuu hin dandeessaa jechuudha. Atillee feemasa ni taata jechuudha gisanitti waan keetiin dandeettii keetiin jechuu gisan sirba mataa keetillee baasuu hin dandeessaa jechuudha. Kanaafuu jajjabaadhu dhaloota jabeessuudhaa fi namoonni aartii qabdan kan jee fooloolee namni akka isin taasisuuf akka isin jajjabeessuuf namoota hedduu ka fooloo qabni ka dandeettii qabuutu jira. Warroota dhadhookatantu jira namoota akkasii garuu akkana yoo ol bahanii hawaasa wal baran nuti tola siigaleemi. Fooloo si deebisee hin jirshi. Ayyee maakii sab qofaa osoo hin taane tiyaatirallee ni dorgoma jechuun ni shaakala isallee isin garsiisu. Ayyee. Maakii si waliin qofa beeki si waliin qofa beeki jiruun koo hanga dhumaa ijannoon koo jabaadha ijannoon koo jabaadha qilleensi illee narraasu kun waadaadha malee wamtuu gargar nun baasu jettee naaf seentee turte kakattee galtee irbu arra maaltu fidere waadaa naaf galte diigdee orma jaallattee sirbu osoon kooti siin jedhee mataa irratti si baadhu of gateen siif jiraadhe ofirra si jaalladhu biqiltuu jaalalaa koo bichummaatti qolaafte of dugdanatti galtee mimmaan kololaafte arra nama deessitus waliin turre kaleessa aganteef sin abaaru sin eebbisa maleessa jiruun sitti haa tolu gammadiitiin milkaa'e umuriidhaan jaarii biyya lafaarra taa'e akka qaroo ijaatti hunduu si alaallatu
Kanati jaalatte naa ol si haa jaallatu. Madaan jaalala kalee arra na baasus kopha. Na nama nagaaf tokko. Na nama nagaaf tokko kanarra siif cobe kun naafis numa cobe. Antummaa keetiin gargar cabnus akka dhagaatti. Amaa kee hin barbaadu sitti haa tolu nagaatti. Maaki. Oh my goodness. Hin dandees amazing wallahi jechuun jabaadha. Thank you galatoomaa. Ijoollee aartii irratti hojjettu waliin namoota beektu ni jira feemasoota keessaa. Namoota itti dhiyaatte nu ati yaami maqaa namoota aartii keessatti jechuun warra tiyaatirii hojjetan namoota ciccimaa namaa ta'ati beektu kasilaa itti dhiyaattee na gargaaruu danda'a ni jira haati beektu. Naannoo keenya ammaan jiru. Jiru naannoo keenya. Warroota feemasaa jechuun tiktookaraa kanneen nageen beeka nageen na beeka. Biigoo illee na beeka. Kuwwan immoo hin beeku nan bira. Nama beektu hin qabdu nama ati silaa bool baruu barbaaddu. Kana gargaareetti yaaddu aartii kee itti agarsiifachuu barbaaddu. Ani gara aartii kanallee dhiyeennuma kanas seene ani innoon hojjedha. Kaameraamaanidha gara tokkoon kaameraamaanii ta'eeti fiilmi sabboon beektame yeroo tokko daanna siifte tokko. Sabbo fiilmi isaa natu hojjeta kunoo ibsaa raachuu ta'anii wal lolan tokko garte. Fiilmi isaanii. Fiilmi isaanii kaameraamaanii ta'ee natu hojjete kaameraa fi ediitingii natu hojjetee fi isallee ni hojjeta. Barataadha. Hin barattamoo? Barataa kutaa 12. Okay. Jabaadha beetee jabaadha. Irratti hojjechuun sirra jiraatti si galee bakka ati jirtu sanarratti aartii kan agarsiisuu maal hin danda'amu? Ni danda'ama. Jechuun bakka keenya kana hin jiru. Baatu immoo xiqqoo karaa nurraa fagaate masaafaraa akkas deddeebi'uun kunillee baay'ee natti ulfaate. Sababa saniif jedheeti xiqqoo dhimma aartii kana keessallee baay'ee hin galle. Okay, wanta ati gootu ni beektaa? Tiktookiin kuni namoota hedduu fayyada si galee. Just aartii qabdaa jechuun dandeettii qabdaa. Dandeettii kan kee kana immoo ol baasuu irratti hojjechuu sirra jiraata. Ilaamaa viidiyoo hin hojjenne jettee miti? Hojjedhu hayyee hojjedhuutiti waan tokko hojjedhu waan fooloo sii deebiseef wallee reefu wallisteessan hojjedhu post godhi sheer natti godhishi ani siif hin beeksisaa namni hedduun illee akka wanni jiru si jajjabeessu hin godha jechuu karan dandeen akkasitti erga fooloorsii walitti qabattee nama horattee faamilii horattee booda aartii kan kee garsiisuu dandeettii kan kee garsiisuu dandeessa jechuudha bika guddaa geesse namni hundinuu akkasitti bika guddaa geesse galee osoo Oromoon wal jajjabeessee feemasni kaan jabeessee kaan jajjabeessee kaan wal jajjabeesse bika guddaa wal geessuu dandeenya si galee aartiin Oromootillee hin bal'ata hin guddata akkasuma namoota hedduu feemasoota hedduullee hin horannaa namoota beekamtii qaban osoo hin ta'in nama beekumsa qabanillee ni horannaa jechuudha tolee akkas irratti hojjedhu. Ani fooloo si deebisee gisee hojjette sheer naa godhi keessan takkiin immoo na yaame koomentii jalatti meeshaan tolchitu. Ayyee dhugaa galatoon bakka gammaddeellee siin hin jenne ayyee isa immoo bakka gammadde isallee. Rakkoon hin jiru gaayis fooloo tolchaa ishee amma fooloo tolchaan warra namni 2000tu jira namni 2000 fooloo tolchaa gaaf tokko artistii guddaa tokko ta'ee footoo waliin ka'uudhaaf barbaadu dandeessan baay'ee nama ammas jiru kana. Booda eenyu akka bika inni gahu hin beektan. Kanaafuu fooloo godhaanii jajjabeessaa jechuun barbaada. Ayyee maaki. Siniin dabalaare. Wallee tokko. Hayyee nuti tola. Namni biraa namni aartiin si yaamte lakkoomsa tokko tuqa. Samiraati yeroo jirtaa lubbu namni biraa itti fufee. Yaa shaggee burtukaana koo. Yaa shaggee mandariina koo yaa shaggee burtukaana koo shaggee biyya koo furtuu marrumaan koo yaa shaggee burtukaana koo maakiyyee mandariina koo maakiyyee burtukaana koo maakii biyya koo furtuu marrumaan koo. Ko burtukaana koo hin fagaatin narraa jaalaluma keetiin an booji'ameera
tolcheetoo si uume rabbi waan hundaarraa barbaade tan nabee mudaa tokko sirraa barbaade tan nabee mudaa tokko sirraa bareeda keerraa jaata kana fayyaamii akka hunda caaltu hin godhati maami shaggee uumamni kee hoda warra jiiti qaamni kee martiinuu siddisa birraati yaa shaggee burtukaana koo maakiyyee mandariina koo maakiyyee burtukaana koo maakii biyya koo furtuu marrumaan koo deemna moggaa maaliif deemna moggaa waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiifne maaliif deemna moggaa maaliif deemna moggaa rabbi moo namumaa kan seera jaallisee waaqa moo namumaa kan seera jaallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baase oromiyaan takka maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase obboluu as jedhi takkatu dubbanna obboluu as jedhi takkatu dubbanna wal jibbaadhiisiitiini kottu wal gorfanna kottu wal gorfanna rabbi moo namumaa kan seera jaallisee waaqa moo namumaa kan seera jaallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baase oromiyaan takka maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase ilmaan haadhaaf abbaa waliif obboleeyyii ilmaan haadhaaf abbaa waliif obboleeysaa maaliif wal qircinaa bee akka ilmaan bineensaa akka ilmaan bineensaa rabbi moo namumaa kan seera jaallisee waaqa moo namumaa kan seera jaallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baase haati teenya takka maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase harki harka nyaatu dina ofii malee harki harka lolu dina ofii malee numa tooftinneessee bee eenyutu nu caalee eenyutu nu caalee rabbi moo namumaa kan seera jaallisee waaqa moo namumaa kan seera jaallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baase haati teenya takka maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase galatooma galatooma Ashu, thank you. Hedduu galatoomii. Awwal. Hayyee dhiyaadhu. Hayyee garuu viidiyoo banuu hin dandeenye. Silaa viidiyoo bantee bareedaadha garuu. Hayyee mee haa ta'u. Okay, if you be doctor Sanyi. Doctor ifi dhukkubsattoota taatanii garuu maqaa dooktaraa qabattanii raftan as keessa. Mushkila kabiir. Okay. Nama biraa nama aartiin isii yaame lakkoofsa tokko tuqaa.